Seenaa bareedduu tana dhaggeeffadhu. Seenaan tun taate akka faranjiitti bara 1970 biyya Iraaq keessatti gurbaa yatiima tokkotu ture abbaan irraa du'e. Gurbaan kun haadha isaa qoftii wajjin jiraachuu ture. Haadha isaa tanaas namni isii gargaaru tokko hin turre egaa abbaa mucaa kanaa du'e booda. Haala miskiinummaa saniin mucaa kana guddiste. Manni isaan keessa jiraachuu turanillee mana akkaan dulloomaa ture. Akkasumatti illee irra jiguudhaaf waa xiqqishootitu hafe ture. Haati mucaa kana dalagaa xiqqishoo dalaguudhaaf akkasumatti illee sadaqaa namarraa fudhachuu ni guddistee mucaa kana. Mucaan kun illee eega xiqqishoo guddatee jabaate booda ala babbahee dalagaa xiqqishoo dalaguu eegale. Fakkeenyaaf dalagaa akka hammaalummaa fa'a. Mucaan kun hogguyyuu haadha isaatiin du'aayiidhaan namni irraanfatiin jiru tureen. Yaa haadha tiyya hogguu du'aayinaaf godhi jiru tureen. Mucaan kun guyyaa tokko dalagaadhaaf isaa deemuutti jiru karaa irratti boorsaa takka arge. Boorsaa san yeroo lafaa kaasee banee ilaalu keessatti waan isa ajaa'ibsiisu arge. Boorsaan san maallaqaan guutamee ture. Yeroo maallaqa san arge gammadeeti karaa mana isaatti deebi'e. Sanii boorsaa arge san haadha isaa agarsiisee akkana jeen. Yaa yoo tiyya du'aayin ta'e naaf qeebalamte. Laalimee waan hin arge jeeti maallaqa dila san agarsiiseen. Maallaqa kana itti fayyadamnee jiruu teenya ifirraa itti ni jijjiirra jeen. Haati isaatis lakkii wanni ati haasa'uu jirtu kun hin ta'u. Maallaqni kun haqa namaatiiti dafiitii haqa namaa kana abbaadhaaf galchi jetteen. Deemiitii sheekaa abaluu waan godhuu qabdu gaafadhu jeen. Innis maallaqa san fuudhee gama sheekaa bira deemee akkana jeen. Yaa sheeka maallaqa kana lafarraa hin harkadhee akkamiin godhuu qabaa jeen. Sheekninis bakka maallaqa kana irraa harkite dhaqiitii namni meeshaan jalaa badde ana bira haa dhufu jee lallabi jeen. Akkasitti nama si bira dhufu waa'ee maallaqa hangamtee akkamtee gaafadhuuti akkasitti maallaqa kana deebisiif jeen. Akkasitti mucaan karaa magaalaa deemee waan sheekni jeen godhe. Garuu mucaan kun nam tokkollee ka isa gaafatu hin arkine. Akkasitti haala saniin torbaan lama dabarse mucaan kun. Torbaan lama akkasitti magaalaa keessatti lallabee namni isa waa gaafatellee hin jiru. Sani akkasitti sheeka bira deebi'ee waan ta'e himeef. Sheekni illeen akkana jeen abbaa maallaqa kanaa amata kana guutuu itti barbaade. Akkasumatti illee yoo irraa fayyadamtees rakkoo hin qabu. Garuu abbichi maallaqa kanaa yeroo si bira dhufe maallaqa kana isaaf deebisuu qabda jeen. Gurbaan kun yeroo san maallaqa kana makiinaa tokko itti bitate. Akkasumatti illee makiinaa tanaan dalagaa eegale. Guyyaa tokko aduun dhiittee isaa karaa mana isaatti galu jiru. Jarri lama gurbaa kana yaamaniin. Yeroo isaan bira dhiyaatee makiinaa isaan cinaatti dhaabu akkana jedhaniin. Bakka akkanaa nu geessitii maallaqaati feeti siif kannina jedhaniin. Bakki isaan nu geessii jedhanii san magaalaa isaan keessa jiraatan sanirraa bakka akkaan fagoo ture. Akkasumatti illee bakka san namoo hin jiraatu ture. Garuu isaanis maallaqa feeti siif kannina jedhaniin. Yeroo san innis isaan geessuudhaaf murteessee makiinaa kaasee isaan qabee. Jarri lamaan kun farkaa meeshaa dachiitti qotaan qabaachuu turan. Fakkeenyaaf waan akka akaafaadhaa fi dongoraa. Sanii eega gurbaa kun jara kanaa hojii kiiloomeetira takka deeman booda makiinaa isaanii dhaabsisaniin. Makiinaa isaatirraa bu'anii turanii deebi'an. Jarri lamaan kun yeroo deebi'an intala takka fidaniiti dhufan. Sanii akkasitti ammaas imala eegalan. Osuma karaa deemuutti jiranii intalti tun booyyoo eegalte. Intalti san booyyoon usii gurbaa kanaaf hin taane ture. Sammuu isaa keessatti dubbii walitti fiduu eegale. Harka kanaan maaliif bakka san deeman? Akkasumatti illee harka isaaniitirraa meeshaa dachiitti qotan maaliif harkaa qabaatan? Eega dubbii sammuu isaa keessatti xiinxale booda jarri lamaa kun intala tana akka waa godhuu deeman galeef. Sanii osoo makiinaan deemuutti jirtu kararratti makiinaa san dhaamse. Makiinaan tun eegaan bitee asii hogguu akkana na dararti. Osoo deemuutti jiru karaa irratti narratti dhaamti. Kanaafuu mee isin lamaan hogguu takka bu'aatii naaf duufaa jeen jara lamaan saniin. Yeroo makiinaarraa bu'anii makiinaa san duufan tafeetiinis makiinaa san kaasee bakka sanirraa dhabame isaan dhiisee hojjette. Akkasitti intala tana harka ijoollee tanaa jalaa baasee karaa mana isaatti galche. Yeroo karaa manaa galee intala san haadha isaa bira kaayee haadha isaatiin akkana jeen. Yaa haadha tiyya intala tana har'a du'aa afaan jalaa hin baase. Hanga yeroo muraasaaf si bira haa teessu jeen. Akkasitti baatii sadii dabarte. Baatii sadiin tana keessatti gurbaan kun intala tana ol je'ee hin laalleen. Gurbaan kun intala tana akkana je'ee gaafate. Halkaniin ijoollee san jalaa si baasu san ati maal gooteeti kan isaan si ajjeesuuf si fuudhanii halkan saniin deeman. Waan si mudate hunda naaf himuu ni dandeessaa je'ee gaafate. Intalli tun akkana jettee dubbii ibsiteef. Ani ganda kiyya keessatti intala damiinaatiin ture. Abbaan kiyya hedduu beekamaa ture. Ganda san keessatti illee nama hedduu kabajamaa ture. Sanii amala keenyarraa nuti dhalaaleen ganda keenyaa walii qabamneeti bishaan waraabne deemnee karaa eelaa. Guyyaa tokko bishaan waraabne osoo galu jirru karaa irratti gurbaa tokko argine. Gurbaan san karaatu jalaa bade ture. Sanii nutti dhiyaatee ana na gaafate. Anis karaa inni itti deemu niin ibseef. Karaa hangaan ibsuuf sanitti yeroo ni fudhadhe. Karaan dheeraa waan ta'eef karaa san isaaf ibsuudhaaf yeroo narraa fudhate. Sanii ijoollee teenya keessaa dhalaalee na jibbitu ture. Sababni nuu hedduu narraa hinaafan ture waaniif intala damiinaa ta'eef. Dhalaalee narraa hinaaftatuun ganda keessatti dubbii babal'isuu eegalan. Dubbiin taane narra kaayanii ganda keessa oolalaan deemuu turan. Dubbiin isaan deddeemuu turanii san
Akkaanin gurbaa karaa agarsiise san akkaan isaa hojii badii dalagee na godhan garuu ani humaa hin goone isaanillee na cinaa turan. Isaanitti aanee abbaa kiyya bira geesse. Warree kiyya yeroo dubbii tana dhagayan harkaa kiyya jibban. Akkaan waanin ani badii dalagee abbaan kiyyalleen hedduu na jibbe. Warra kiyya intalti tun maqaa keenya balleessiteeti. Intala damiinaa taatee akkana godhuun isii waan hedduu isiirraa hin eeggamneeti. Intala tana ifirraa higaggeessina ja'aniiti ana na ajjeesuudhaaf murteessan. Sani halkan san rabbiin ati ergee harka isaanii jalaa na baaste. Dubbiin ani qabu hunoo tana. Yooni sirratti kijibees rabbiin narratti shaahida jetteen. Saneenis akkana jeen yaada lamaan siif dhiheessa yaada lamaan kanarraa hafeete filachuu ni dandeessa. Yaadni duraa akkuma ati jirtu tanatti kabajaateetii hojii warra kee biratti si deebisuudha. Akkasumatti illee waan hundaniin himaaf isaaniif ibsuu ni yaada jeen. Yaadni lammadaa immoo asuma teessee ana na heerumuudha jeen. Ani sin dirqisiisu waan feetee godhuu ni dandeessa. Tanaafuu humaa hin sodaatin. Yeroo akkas jeen isiinis guyyaa sadiinaaf kana jetteen akka yaaduuf. Guyyaa sadii booda maal jette jeen isiinis yaada lammadaa san filatte. Isiin tun gurbaa kana heerumteeni amata 5 dabarsite isaa wajji. Akkasumattis ilmaan 3 irraa harkate mucaan kun. Guyyaa tokko yeroo dalagaa irraa hara manaatti galu isii akka maleetti imimmaan buusaa boo'ii jirtu arkeen. Maal taate namatti dubbatee jira jeen namni na dubbate tokkolleen hin jiru. Garuu ani warra kiyyaa yaade jetteen gurbaa kun ka'ee biyya intala tanaa dhaqe. Yeroo biyya san gahe warri damiinaa eessa je'ee gaafachuu eegale. Biyya san keessatti abbaan isii hedduu beekamaa waan tureef mana warra intala tanaa arguudhaaf yeroo irraan fudhanne. Yeroo mana isaanii gahe hoolaadha dho'esseene. Yeroo mana isaanii seenee ilaalu nama hedduutu ta'e mana isaanii. Abbaan intala tanaatiin marsanii taa'uu turan. Inninis osoo humaa hin jenne taa'ee moggaasaa qabate. Sani namuu eegaa haasawee fixate booda abbaan intala tanaa gurbaa kana kaaseen haaya keessummaa teenya ati eenyu eessarraa dhufte? Haajaa tamiif dhufte je'aniin. Innilleen hanga nageenaaf kannitanii waan takkalleen haasuu je'een. Dura nagee kiyyanaaf kannaa je'een. Nageessiif kanneen humaa takkallee sin goonuuti waan qabdu dubbadhu je'aniin. Sani gurbaan kun haasawuu eegale. Amata 5 dura ijoolleen lamaan bakka san taa'u jirtu san anaa dalagarraa hara mana kiyyaa galu jiru karaa irratti na dhaabsisan. Ijoolleen lamaan san manuma san keessa taa'u turan. Yeroo haasawuu san dhageenne kaan lafarraa. Akkasitti gurbaan kun haasawuu itti fufe. Intala takkaatiitu ijoollee tanaa wajjin ture. Niyyaan isaanii ni beekamti ture. Intala tana ajjeesuuf ture. Sani ani rabbiin na gargaaree intala san ijoollee tana jalaa baase. Akkasumatti intalti tun ana bira turte. Intala tanallee ni fuudheen. Yaa abbaa guddaa nama dila kana irratti ragaa siif baha. Akkasumatti illee maqaa rabbiitiin siif haa kadhan. Intalti tee kabajaa si ifirraa hin buusne. Intalti tee intala kabajaa qabdu. Dubbiin irra deddeemuu turte sanis dubbii kijibaati jeen. Sani abbaa guddaan kun imimmaan ija isaatirraa bu'ee gammadee ka'ee gurbaa kanatti marame. Sababaa dubbii tanaatiin ani hirriibaan dhabe. Gaafa dubbiin tuuqaatirraa eegaliiti. Intalti ta'e akkana eeganaan ja'an booda ani hedduu qalbiin na cabxe. Arraan tana rabbiin as si fidee akka intalti tiyya humaan goone rabbiin ragaa si godhee jira. Sani gurbaan kun intala isaa warra isaanii bira deebise. Akkasumatti illee isii wajjin jiraachuu eegale. Seenaan tun asuma irratti xumuramti. Viidiyoo kana laayik godhuun irraanfatina. Akka seenaa tanaan bohaartanitti saahiboonni keessanis akka itti bohaaraniif bira ergaa chaanaala kanallee sabskiraayib godhuun irraanfatina.